kaabbaatti dargaggoon tokko loltoota murna bilisiginnaan haala sukkanneessaan ajjeefame. Sharfammataa lammii dabalata qaba. Godina lixa Wallaggaa naannolee kaabbaa ganda gabaa roobiitti dargaggoon tokko loltoota murna bilisiginnaan haala sukkanneessaa ta'een ajjeefamuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Gara laafinaa fi naasuu tokkollee ilmaan Oromoof kan hin qabne loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaan dheengadda caamsaa 2026 naannoo sa'aatii 6 walakkaa irratti dargaggoo maqaan isaa Mi'a Barraa jedhamu haala sukkanneessaa ta'een rasaasatti roobsanii ajjeesuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Dargaggoon kun hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa kan hin qabnee fi hawaasa naannoo biratti jaallatamaa yoo ta'u badii tokko malee hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun kan haala sukkanneessaa ta'een ajjeesan ta'uun baramee jira. Loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaan ajaja qaama isaanii oliirraatti kennamu ba'anii gammachiisuuf hawaasa irraa dhalatanitti deebi'anii ol adeemtota abdii fi egeree Oromiyaa ta'an rasaasaan akka baalaatti harcaasuun sirna nama nyaataa jalatti dhiitanii bulchuuf carraaqaa jiru. Aanaa Shanan Dhuggoo keessatti dargaggoota leenjii waraanaatiif ukkaamsuun jabaatee itti fufe. Yaalbooree addunyaa dabalata qaba. Godina lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo Araddaa Gabbis keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa dargaggoota jublaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan gaafa caamsaa 4 2026 dargaggoota qabaman keessaa muraasni maqaan isaanii Nugee, Aliyyi Adamee fi Guutamaa Toofiq kanneen jedhaman ta'uu maddeen eeranii jiru. Sirna dhableeyyiin loltoota bilisiginnaa kunneen ardicha keessatti maqaa hidhattanii naannoo keessan eeggattu jedhuun jiraattota erga ukkaamsanii booda qarshii humnaa olii irraa saamaa jiraachuu maddeen dabaluun eeranii jiru. Humna waraanaa guddaa qabaachuun kufaatii irraa isa baraaruu akka hin dandeenye mootummaa dargii irraa barachuu kan dadhabe bilisiginnaan ergamtoonni isaa bifa aarateen kutaalee impaaratti cufa keessaa ilmaan Oromoo qofa irratti fuulleeffatanii adamsanii qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuruu itti fufanii jiru. Aanaa Sakkaa Coqorsaa keessatti jaleewwan bilisiginnaa jiraattota saamuu cimsanii itti fufan. Wabii biyyaa dabalata qaba. Godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa gandoota Kuushaanee, Qoocee, Meexxii, Faallee fi Gibee Boosoo keessatti lukkileen maafiyaa bilisiginnaa caamsaa 4 2026 irraa eegalanii maqaa kaffaltii nyaata milishaa jedhuun jiraattota irraa qarshii 2,200 afaan qawween sodaachisanii saamaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Saamicha kanas nageesseeraa tokko malee kaadiroonnii fi milishoonni bilisiginnaa wal ta'anii qe'ee hawaasaa irra oliif gadi jooruun raawwachaa jiraachuu fi namoota harka qalleeyyii ta'an ammoo doorsaa kan jiran ta'uu maddeen dabaluun eeranii jiru. Ergamtoonni murna bilisiginnaa kufaatii dinagdee amaa impaayera Itoophiyaa mudate sababeeffachuun goleewwan Oromiyaa cufatti akkuma fedhan bobba'uun dinagdee ilmaan Oromoo saamicha daangaa darbeen quucarsaa jiru. Aanaa Beddannootti ergamtoonni murna bilisiginnaa jiraattota irratti reebicha raawwachuu ammeessan. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Godina Bahaa Harargee aanaa Baddannoo magaalaa Furdaa keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa jiraattota irratti reebicha raawwachuu ammeessanii jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akkuma kanaan qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Kadir Alijii jedhamu caamsaa 3 2026 jala deemtonni dantaa sabarraa faayidaa dhuunfaa isaanii dursiifatan kunneen gargaarsa raayyaa ittisa impaayeratti kennuu dide jechuun reebicha ulfaataa qaama laalessuu irratti raawwatanii deemuu jiraattonni magaalichaa ifoomsanii jiru. Shiftonni bilisiginnaan hidhachiisee uummata irratti bobbaaseen hiraarsaan jiraattota aanichaa irratti raawwatamu jabaata jiraachuu hordofee jiraattonni akkatti baanii galan dhabuun yaaddoo hamaaf saaxilamaa jiru. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasistus guutummaa kibba Libaanos keessatti aleellaa geggeessaa jirti. Jaasabaafan waggaarii dabalata qaba. Israa'el kamisa kaleessaa kibba Libaanos akka rukkuttee miidiyaaleen mootummaa fi riippoortaroota AFP'f ibsan erga lola torban hedduudhaaf ture dhaabuuf yaalamee booda aleellaa jalqabaa naannoo kibba Beerut irratti raawwattee ajajaa Hizbollaa ajjeeftee guyyaa tokko booda waraanni Israa'el kamisa kaleessaa kana akka jedhetti aleellaan naannoo magaalaa kibbaa irratti raawwatame ajajaa kutaa Raadwaan Foorsi Hizbollaa kutaa humna addaa garee hidhatee Iraan deeggaramu Hizbollaa keessa jiru ajjeese. Waraana Hizbollaa fi Israa'el gidduutti dhukaasa dhaabuun eebila 17 kan eegale yoo ta'u kibba Libaanos keessatti garuu lola baay'inaan hin dhaabbanne. Aleellaa roobii dheengaddaa naannoo magaalaa guddoo biyyattiitti raawwatame Libaanos keessatti rifaatu uume. Suuraaleen AFP naannoo magaalaa kibbaatti kaafaman gamoon mana jireenyaa tokko guutummaatti kan barbadaa'e yoo ta'u baraartonni kamisa ganama caccabaa keessa sakatta'aa akka turan agarsiisa. Hizbollaan aleellaa kanaaf haaloon baane.
Miidiyaaleen mootummaa Liibaanos aleellaa Israa'el magaalotaa fi gandoota kibbaa hedduu irratti raawwatte kan gabaasan yoo ta'u, waraanni Israa'el gandoota sadii kaaba laga Litaanii fi naannoo loltoonni Israa'el lafarraa naannoo daangaa weeraruu isaanii hordofuun qabataniin ala jiraniif akeekkachiisa haaraa baqachuu kenneera. Aleellaan Israa'el tokko tokko magaalaa kibbaa Nabatiyyee wiirtuu daldalaa fi gamoo mana jireenyaa irratti kan xiyyeeffate ta'u miidiyaaleen mootummaa fi riippoortarri AFP himanii jiru. Ganda dhiyoo jirtu Toyul keessatti baraartonni lama koree fayyaa Islaamaa Hizbollaa waliin hidhata qaburraa aleellaa kanaan dura raawwatame hordofuun aleellaa Israa'el raawwatte madaa'uu dubbii himaan Mahamud Karaakii AFP'tti himanii jiru. Ambulaansiin garee kanaa miidhaan guddaan irra ga'eera jedhan. Waraanni Israa'el ibsa kamisa kenneen akka jedhetti guyyaa duraa kibba Liibaanos keessatti dhiibbaan diroonii dho'aa loltoota 41 akka malee madeesse. Dhukaasa dhaabuun jiraatus Hizbollaan yeroo hunda humnoota Israa'el kutaalee kibba Liibaanos dhuunfatan irratti aleellaa raawwachuu isaa hima. Erga waraanni kun bitootessa 2 jalqabee aleellaan Israa'el Liibaanos keessatti raawwatte lubbuu namoota 2700 ol galaafateera. Waraanni Israa'el kibba Liibaanos keessatti loltoota 17 fi kontiraaktara dhabe jedha. Aanaa Begii keessatti loltoonni bilxiginnaa qonnaan bulaa tokko qabuun achi buutee dhabamsiisuun dhaga'ame. Jaalutubaa qabsoo dabalata qaba. Ergamtoonni bilxiginnaa mala ittiin hawaasa Oromoo miidhan bocatanii sababoota sabaa hedduu maqaa dha'achuun hawaasa ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Lixa Wallaggaa aanaa Begii ganda duwwaa tokko keessatti gaafa caamsaa 3 bara 2026 qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Umar Mahammad jedhamu geleen gara jabeeyyii sirnichaa mana cidhaa keessaa ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qonnaan bulaan kun nama hawaasa naannoo biratti jaallatama guddaa qabuu fi badii seeraa dalage tokko kan hin qabne yoo ta'u, jaleewwan bilxiginnaa immoo maqaa sobaa inni keessaa hin qabne hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdaa fi obbo daandii hordofta jechuun ukkaamsuu dubbatu. Akka jiraattonni ONN dubbise jedhanitti qonnaan bulaan kun erga loltoota koloneel Abiyyi Ahmadiin manaa fi maatii isaa irraa ukkaamfame hanga guyyaa har'aatti bakka inni itti hidhamee jiru wallaalanii maatiin yaaddoo hamaa keessa jiraachuu himuun gochoonni wal fakkaatoo akkasii maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun jiraattota osoo saalaaf umuriin adda hin baasin ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuu dubbataniiru. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii bilxiginnaa umurii impaayiratti dheeressuuf tooftaa garaa garaa uumanii hawaasa hiraarsaa jiraachuu irraa kan ka'e jiraattonni akka itti ba'anii galan dhabanii yaaddoo hamaa keessa kan jiran ta'uu gabaasni ONN dhaqqabe ni ifoomsa. Aanaa Dibaaxi keessatti waraanni murna gabroonfataa PP qonnaan bultootaa fi barsiisota hedduu hidhaatti guuraa jiraachuun beekame. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Mataqqalaa aanaa Dibaat ganda Gaalessaa keessatti gaafa caamsaa 3 2026 lukeeleen maafiyaa bilxiginnaa qonnaan bultootaa fi barsoota siyaasaa irraa walaba ta'an hedduun sababa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hidhaatti guuraa turuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota guyyaa sana badii tokko malee hidhaatti darbataman keessaa kanneen maqaan isaanii nu qaqqabeen obbo Waaqjiraa Gurmuu, obbo Darajjee Baqqalaa, obbo Dhugaasaa Baqqalaa, obbo Dammaraa Abbabaa, obbo Qalbee Waajjiraan, obbo Xinaafuu Taaddasee, barsiisaa Ababee Waaqtolaa, barsiisaa Zalaalam Ayyaanaa fi namoota biroo baay'inaan hedduu ta'an ukkaamsanii hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa addeessaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunneen hojii qonnaatiin alatti tuttuqqaa qaama siyaasaa kamiyyuu akka hin qabnee fi barsiisonni kunneenis hojii barsiisummaatiin dhaloota qaruurraa kan hafe badii seeraa hojjetan kan hin qabne yoo ta'an hidhattoonni sirnichaa garuu maqaa isaan hin qabnetti maxxansuun hidhanii raarsaa jiraachuus dubbatu. Aanicha keessatti hawaasa nagaa hidhuu, saamuu, ajjeesuu fi dararuu kan aadeffatan jaleewwan bilxiginnaa yeroo garaa garaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun manneen qonnaan bultootaa gubanii mancaasaa fi jiraattota qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaasaa turuun kan yaadatamudha. Aanaa Cobbii irraa miseensi raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa tokko mooraa bilxiginnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti makame. Jaaleeraan gameessaa waan qindeeffatti qabdi. Lixa Shaggar aanaa Cobbee irraa miseensi raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa tokko mooraa bilxiginnaa ganuun caamsaa 6 2026 gooticha waraana bilisummaa Oromoo tara kennachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksise. Miseensi raayyaa ittisa Impaayeratti duraanii kun bilxiginnaa mooraa isaa keessatti yeroo garaa garaatti loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu isaatti mufachuun mooricha balfee akka harka kennate himuun hoggaa waraana bilisummaa Oromoo tara kennates
qawwee aakaamaa tokkoo fi rasaasa 90 qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bira qaqqabu gabaasni arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa taasisee fi kan jiru yoo ta'u innis simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee ormaa baatanii fi adda waraanaatti leenjii gahaa malee wareegama hin taane kaffalan qawwee isaanii saba irraa dhalatanitti dhukaasuu irra gara waraana bilisummaa Oromoo dhufanii harka kennachuun qabsoo bilisummaa Oromoo akka utuban dhaamee jira. Waraanni biltiginnaa fedhii isaanii malee humnaan dirqamanii barcuma aangoo siyaasaa Abiy Ahmed tiksuuf kutaalee Oromiyaa garaa garaatti kan bobbaafaman yeroo gara yerootti miidhaa ulfaataa irra gahuu fi daba ilmaan Oromoo irratti raawwatamu muufachuun mooraa biltiginnaa gananii gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Aanaa Daarimuu keessatti jaleewwan biltiginnaa hawaasa walitti qabuun waraana bilisummaa Oromoo irratti olola dharaa oofaa jiraachuun himame. Jaaljiksaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu fi kanneen biroo keessatti baatii kana murni faashistii biltiginnaa hawaasa bal'aa walga'ii waamuun oduu dharaa waboo hammeessuu afarsaa turuu jiraattonni aanichaa tokko tokko dubbisnee arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Jiraattonni aanichaa tokko tokko dubbisne akka himanitti murni maafiyaa biltiginnaa lolaan waboo waan dadhabaniif olola dharaa waboon hawaasa xaa'oo bitatee itti gargaaramu hin jaallatu. Arginaan nyaachisee ficcisiisaa nama loon dhalaan qotu hin fedhu yoo arge harkaa fuudhee abbaa qotu camadee ilma qochisiisa jechuun sodaa fi rifaatuu waboo irraa qabaniin hawaasa gowwomsanii baadiyyaarraa gara magaalaatti godaansisaa jiraachuun isaanii ifoomee jira. Tibba kana hidhattoonni sirnichaa aanicha bakkeewwan garaa garaatti maqaa sakatta'aa waboo jedhuun qe'ee hawaasaatti bobba'uun saamicha qabeenyaa dabalatee yakka garaa garaa raawwachaa kan jiran ta'uu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Ministeerri dhimma alaa Keeniyaa lammiileen Keeniyaa 19 Yuukireen keessatti Raashiyaaf lolaa turan ajjeefamuu ibse. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ministeerri Haajaa Alaa Keeniyaa kamisa kaleessaa lammiileen Keeniyaa humnaan waraana Raashiyaa keessatti galmaa'uu isaanii gabaasaalee irratti qeeqni baay'achaa waan jiruuf lammiileen 19 sarara fuulduraa Yuukireen irratti lola taasisaa turan du'uu isaanii fi 32 mo'achi buuteen isaanii dhabamuu ibsaniiru. Musaaliyaa Mudaavadii walga'ii Koree Seeneetii irratti haasawaa taasisaniin lakkoofsi lammiilee Keeniyaa waraana Raashiyaa keessatti galmaan lakkoofsa kanaan dura 250 ture irraa gara 291tti ol guddateera jedhan. Tajaajilli basaasaa biyya baha Afrikaa lakkoofsa sana baay'ee ol kaasuun lammiileen Keeniyaa 1,000 ol ta'an hojii bu'aa guddaa argamsiisuuf waadaa sobaa qacartoonni erga sossobanii booda waraana Raashiyaa keessatti akka bobbaafaman tilmaameera. Ibsi bal'aan fuulduratti ba'eera. Kanneen humna addaa Raashiyaa keessatti galmaan jechuun Mudaavadiin Seenetiif kan himan yoo ta'u hanga ammaatti namoonni Keeniyaa 53 qacaramanii gara biyyaatti deebi'aniiru. Lammiilee Keeniyaa 19 kanneen Raashiyaa keessatti du'uu danda'an qabna. Ammas lakkoofsa namoota 32 sochii irraa dhabaman qabna jedhan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa AFP'f duuti kun kan mudate lola irratti ta'uu mirkaneessaniiru. Lammiileen Keeniyaa 2 Yuukireen keessatti booji'amtoota waraanaa ta'anii hidhamaa akka jiran Mudaavadiin himaniiru. Ministeerri dhimma alaa kun baatii bitootessaa keessa Mooskoo kan daawwatan yoo ta'u lammiileen Keeniyaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen keessatti akka lolan humnaan waraanaaf galchuu dhaabuuf jecha dippiloomaatota olaanoo waliin mari'ataniiru. Qorannoowwan hedduun kan AFP'n maxxanfame dabalatee akkaataa Raashiyaan dhiirota biyyoota Afrikaa irraa hojii bu'aa guddaa argamsiisu waadaa galtee sossobde sarara fuulduraa Yuukireen irratti akka lolan dirqisiisu saaxilee jira. Mul'attoonni kunniin Keeniyaatti jeequmsa kaasaniiru.